Dirreen gaara ta'ee dhiyoon fagoo ta'ee fagaatee dheeratus milkiin dachaa ta'ee bitootessa 8 bara 2010 akka Itoophiyaatti gaazexeessaan oduu simbirtuun as baate kaabaa fi kibbarraa baha fi lixarraa gammachuun watwaate. Gammachuma keessa walitti gungumaa jechoota raagdotaa hundumtuu dhugumaa dhiisi gochaa hamaa gammachuu dhageenyaan gadi yaa'ee dhiichise kaan sujuuda irratti halkan bariisise gammachuu guddina imimmaan isaa roobse. Gariin gadi yaasee qalee marartoo isaa gaala bilisummaa saba koo maalumatu caala kaan sangaafa qalee kaanis baasee re'ee kaan innaa gorra udiina isaa faasee 4 kiiloof situ aane jechuun saba dinqisiise saba oromootaa hedduu gammachiise diinota oromoo hedduu rifachiise inturre hin bulle oromoon aadaa fi faayaadhaan 4 kiiloo kiise qalbiin oromootaa jannata keechiise. Egaa yaa biyya yaa ilma gameessaa ati yoomuu jirta onnee namaa keessaa hojii kee fuulduraaf akkuma kaleessaa akkasiin sin dagni ammallee diinnini onnee saba keetitti siidaa kee ijaari duuniyaan sin maqsin saba kee badhaasuuf daddafi jarjari. Lafee goota meeqaatu fidee as kaa'ee dhiiga qeerroowwanii jigee dhangala'e meeqatu baqatee irbaata qurxummiif kan galaanaa ta'e meeqadha kan gammoojjitti miila bakarwaaree achi buutee tahe. Lakkaa'ee kan qabeenya dhiisee buqqaatuu ta'e tuttuqeetuun fixu seenaa madaa keenyaa tokkummaa qabaannan bakka yaadne geenya mul'ata qabaadhu akkuma kaleessaa fuulduratti adeemi bakka yaadde geessa hacuucca kaleessaa waan san dagatini imaana abbootiin irraanfatini. Dhiiga lolaa ta'e sanillee yaadadhu qabsoo ijoollee gincii ka'umsa godhadhu dhiiga ijoollee baha gaafa calanqoosan nama dhibba meeqa kan lubbuu dabarsan dhiiga ijoollee baalee kan gaafa raayitu kan gaafa yaadatan qalbii nama butu jajjabeewwan shawaa kan diina ariitu yaadadhu lafee ijoollee arsii kan warra wallaggaa foon ijoollee gujii kan warra booranaa dhiiga jara kanaatu watwaate barana. Lafee ijoollee walloo dhiiga ijoollee jimmaa kan warra harargee lafee ijoollee iluu daa'imman xixiqqoo dargaggoof shamarree abbootii jaarsolii gurguddoo harmee ulfaan duute cal jennee sabarree. Jajjabee booranaa gaafa moyaalee san ajjeestee lafa naxxee tarree bu'aa tokkummaadhaa asirratti agarree cal jenneen dubbanne nutti inaan nafti gaariidha nu godhatte nurra teessee gulufti caaroo nu keessa naxxe akkamittiin nu dhiifti ammaa booda hin jiru akka durii nyaatamuun caaroon gubbaa gajjallaa amma yeroon ciramu qeerroodha abbaan biyyaa qeerroon akaa dhimamu abbaan qeerroo jawwaaraa yaadatamu. Bilisummaan urgaa'e akka abaaboo birraa gufuu bilisummaa diina ofirraa cirra dachee oromiyaatti mallattoo oromoo ijaan arguuf jirra. Dhaamsa lammii hundaaf bilisummaan dhufte akka nun dabarre tokkummaatu hojjete kana hundaa maarree baha fi lixarra kaabaa fi kibbarraa walitti gugurree lafee oromootiin goojjoo sitti ijaarre xiyya si kennine achi keessa taa'ee diina nurraa dha'iif akkasiin nun nyaarre uffata kabajaa saba keetti uffisi akkasiin hin daarre baay'ee of eeggadhu akka muktaar sana akkasiin abaarre saba keef of kennee ta'e akka lammaa lammiin lama hin jiru dhiigni ofii tokkumaa saba kee ijaare leellisii tokkummaa. Asittiin dhaabbatu bakki galma keenyaa galmee addunyaarra oromiyaa keenya dhaloota boodaatiif seenaa lafa keenya waan dhalootaaf ta'u akka hayyoota keenya akka Sheek Muhammad Rashaad akka Sheek Bakirii akka Ayilee Fidaa qubee afaan keenyaa jara tunuuf boca isaantu fakkeenya. Dhiiga oromootiin aangoon sirga galee ammaa booda qote bulaan keenya qoteeti qooffaree itti cabee kalee warra nu daguuge insooru maqalee garbuu fi qamadii kan qotee oomishe warra arsiif baalee kan daqiiqa nyaatu Tigiraayif Sumaalee. Warra nu daguuge kalee jeneraal Saamoraa Abbaay Tsaayyee kan akka abdii illee dubbiin afuun taatu nuuf qabaman malee. Oromoodha kan orsiisee coomse kan sagalee hatee lola nurra labse cooma nyaatee borci nurra baase hatticha guddicha maqaan isaa minaasee fakkaata asiif achii rabbitu si qaanesse abbaan samii fi dachii afaan barate malee maqaleedhaam namtichi yaa Oromoo dhalchinaan goota akka lammaa dhalchi warra hiddaa Mutsuwaa Oromiyaarraa galchi. Dhaamsa gootawwanii xiqqoo ima ka'ee amanaa waaqootis abiyyir ka ga'e mul'ata taaddeetis situ bakkaan ga'e karoora jaarraa abbaa gadaatu bu'aa qabsoo ta'e dhiiga eebbisaatu iyyee lafaa ka'e gumaa dagaadeenos kan baasu si ta'e 80 keessa kan diina axaa'e sabaaf wareegamee abbaa seenaa ta'e hojii gantootaatu asittuun kutaa'e karoorri goobanaas asit burkutaa'e saba keef waan gaarii hojjedhu seenaatu siif hafaa daangaa oromootaa oromoof deebisi lafeen keenya lafaa saba keen qaanessin sumarrattuu fafaa daangaa oromooti hojiin kee hangafaa. Hunda bakkaan ga'uuf nageenyatu dursaa diinaa fi dhiiga kee adda baasii dursaa bitaa fi mirga kee Oromoo haa ta'u nageenya kee eeguuf hunduu haa qophaa'u kan sitti dhiyaatu Oromoo haa ta'u. Phexroosii fagoo sin feenu abarraa nu keessaa geggeessaa adeemtu karaarraa bitaa fi mirgatti kan duraaf gararraa hojii kee gubbaatti bullee wal agarraa abiyyiin naaf gaha amaanaa ku adaraa amma kana jennee asumaan dabarraa sagantaa biraatiin booda wal agarra mashariitis jimmaa dhagaatira.